Ishee tolee har'allee viidiyoo kaleessarraa hafeen isin agarsiisa. Kun immoo paartituudha itti fufuudhaan akkamittiin gara fooreksii gochuutti osoo hin seeniin maaltu nu barbaachisa isa jedhu isin agarsiisa jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa haala kamiin birookarii filachuu dandeenya. Birookarii yookiin iskaamii nama godhanii yookaan beeksisa garaagaraa hojjetanii ijoollee baay'ee birrii luuzii gochiisaa jiranii baay'eetu jira waan ta'eef isaanirra haala kamiin filannaa birookarii warroota jiran irraallee haala kamiitiin birookarii sirrii isaanii yookaan tireedii iddootti goonu haala kamiin sirrii filachuu dandeenya isa jedhuun isin agarsiisaa jechuudha. Isaan dura garuu nu barbaachisan muraasatu jiru birookarii filachuudhaaf. Yeroon akkasiin jedhu dirqama birookarii isin itti fayyadamtanii wantoota kana guutuu qabu jechuudha. Ani kan itti fayyadamullee rikoomandinsiin godha. Liinkii isaa isiniifan kaa'aa. Ani almost waggaa 4 kan inni itti fayyadamaa jirudha. Hamma har'aatti wantoota na mudatan hin jiru. Garuu wantoota na mudatan keessaayyuu appilii galchuu dandeessu. Rakkoon tokkollee mudate deebisanii kennu jechuudha automaatikaalii. Innaa kanarratti haala kamiin birookarii filannaa iddoo kamitti tireedii gochuu qabna birookarii kamtu amanamaadha isa jedhu kanan adda isinii baasaa jechuudha. Ekspiriyaansii keeyyarraa jechuudha. Fakkeenyaaf birookarii yeroo jennu birookariin illee namoonni birookarii jechuu kana hin beekne jiraachuun hin maltu waan ta'eef birookarii jechuun iddootti qarshii keenya galchinee tireediitti goonudha jechuudha. Iddootti binnuu fi iddootti gurgurru jechuudha. Birookarii jechuun ani fakkeenyaaf waggoota baay'eedhaaf waggoota 2-3 hanga 4 kan itti fayyadame birookaroota lamaan tokko tureyyuu garaagarummaan isaa kan hin argee ani tokkoffaa irratti akka filannootti kan itti ilaale ture xiqqoo qarshii limitii qaba iddootti dippoozitii gootanii inni tokko birookariin tokko qarshii 100 irraa kaaseetu isinii eeyyamaa inni kaan immoo qarshii 10 irraa kaasee doolaara 10 irraa kaasee isinii eeyyamaa inni kaan immoo doolaara 500 irraa kaaseetu isinii eeyyamaa jechuudha akkasiin galchitan. Kanaaf doolaara 10 irraallee eegalee kan dippoozitii akka gootan isinii eeyyamu ni jira jechuudha. Innis eksenasii jedhama. Eksenasiin amma har'a argeetti birookariin amma har'a argeetti keessaa amma har'aatti waan inni na mudate keessaa amma har'a tokkollee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ani birookarii kana kan hin filadhe seera qabu kan ittiin addunyaan isaan kontiroolii godhu jechuudha. Amma har'aatti birookariin kun anarraa akkas godheera nama jedhe nageenyis viidiyoo kan hojjetame illee hin argine. Inni lammaffaa seera mataa isaanii ni qabu kan ittiin dogoggorallee sirreessanii jechuudha. Inni lammaffaa immoo ispiriidii xiqqaadha. Ispiriidii yeroo isin hin jiru yeroo isin tireedii fudhattanii warroonni biraa saantima 20 saantima 30 fudhatu jechuudha akka birookariitti. Inni kun garuu saantima 10 ol hin fudhatu barbaachisummaan isaa tokko isa kana. Inni lammaffaa immoo sa'aatii barbaaddaniitti jechuudha wiisdiroo gochuudhaaf qarshii keessa yoo barbaaddanii guyyaa tokko guyyaa 2 guyyaa 3 eegaa isin jedhu viizanii seekand daqiiqaa tokko waan hin gonne keessatti birrii keessanillee isinii baasuu danda'u jechuudha. Inni sadaffaa immoo MT4 fi MT5 fi MetaTrader 4 fi MetaTrader 5 kan jedhaman trading platform illee ni eeyyamaa jechuudha. Isaan irratti connect gochuu ni dandeessu. Haala ittiin connect gootan illee isin agarsiisa jechuudha. Itti fufuudhaan illee wantoota isin mudatan yoo jiraatan illee atattamaan furmaata isinii kennuu danda'u jechuudha. Deemoollee ni eeyyamaa iddootti tireedii gootan illee ni eeyyamaa jechuudha. Shaakalli gootan illee ni eeyyamaa jechuudha. Qarshii amma barbaaddaniitiin. Inni lammaffaa immoo asirratti kan isinitti himu birookarirraa yeroo inni taanu wantoota isin barbaachisan keessaa tokkoffaan birookariidha. Inni lammaffaa immoo iddootti oduu yookaan zeenaa niwusii guyyaa guyyaan bahu itti hordoftanidha jechuudha. Inni immoo maqaan isaa Forex Factory jedhama. Googilirra galtanillee Forex Factory jettanii yoo sarchi gootanii appilikeeshinii isaallee argachuu dandeessu. Weebsaayitiin isaallee ni jira. Haala kamiin akkaataa itti fayyadamtan immoo isin agarsiisa jechuudha. Inni Forex Factory kun liinkii kanallee fayyadamuu dandeessu. Asirra isiniin godha viidiyoo wajjin illee attach isiniin godha jechuudha.
Innaa akkamitti akkaataa duukaa buutanillee viidiyoo of danda'e bal'aa waan ta'eef siinii kana hojjedha jechuudha. Isa haala kamitiin seenaa tireedii gochuu akka dandeessan wayinii akkamitti tireedii akka gochuu dandeessanii jechuudha. Itti fufuudhaan immoo tireedingii viyuu isa jennu kana jechuudha. Tireedingii viyuun iddoo ittiin istiraatiijii keenya diivilooppii goonu, haala gabaa ittiin hordofnu, karaa bal'aatiin fi indikeetaroota baay'ee kan nuti mul'isan tireedingii viyuu irra jiru. Kanaaf isa haala ajaa'ibaatiin achirratti ilaaluu ni mala jechuudha. Kanaaf wantoonni kun sadan jalqaba irratti isin barbaachisu. Jalqaba birookarii filachuudha. Inni lammaffaa immoo iddoo itti oduu yookaan oduu guyyaa guyyaa oduun biyyoota kaarensi biyyoota iddoo itti bahu sana duukaa itti buunudha. Inni sadaffaan immoo iddoo itti istiraatiijii keenya diivilooppii goonudha jechuudha. Wantoota baay'ee kan argannu tireedingii viyuu jedhamu kanarrattidha jechuudha. Sadanuu liinkii isaanii viidiyoo faanaan attaachisinii godha ilaalaa jechuudha. Isa duukaa bu'uu dandeessu. Itti fufuudhaan immoo har'aa gara intinii keenyatti yeroo seennu gara forex tireedii keenyatti yeroo seennu jalqaba irratti maal arganna kaandilii jechuun maal jechuudha isa jedhu jechuudha. Maaliif zim jedhee ol ba'aa gadi bu'aa isa jennu osoo hin taane kaandilichumti illee akkamitti fayyadamna yeroo maal ta'uudha kan binnu yeroo maal ta'uudha immoo kan gurgurru yeroo maal ta'uudha kan ol ba'u yeroo maal ta'uudha immoo kan gadi bu'u isa jedhu adda baafachuun dirqama ta'a jechuudha. Kaandiliin kan agarsiisu meeshaalee gabaa yeroo ol ba'uu fi yeroo gadi bu'u qofaadha. Homaa piroosesii biraan hin qabu jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu inni magariisa kunillee yeroo qarshichi humna argatee ittiin ol ba'u kan agarsiisu yeroo ta'u, inni kun immoo inni diimaan kun immoo yeroo itti qarshiin humna dhabee gadi bu'udha jechuudha. Kaandilii jechuun isaan kana kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf yeroo itti binnuu fi yeroo itti gurgurru kan agarsiisudha jechuudha. Yeroo banamee fi yeroo itti cufamullee akkasumatti asirra imeejii kanarra jira. Kana ilaaluu ni dandeessu. Kanaaf kaandilii jechuun agarsiistuu gabaa jechuudha. Akkaataa itti binnuu fi akkaataa itti gurgurru jechuudha. Sana keessatti maaltu nu barbaachisa foreksii garuu jalqaba irratti gara tiriyyuu kan bituu fi gurguruun dura wantoota muraasa dirqama beekuu qabna seera waan ta'eef seera isaa haala akkamiin hubanna isa jedhu kana jalqaba kaareensii nuti tireedii goonu sana adda baafachuun dirqamantu ta'a. Waan fakkeenyaaf asirratti akka fakkeenyaatti kan isin fudhadhe yeroo USDT, JP USDT, USDT chiifi itti fufu akkasumatti yeroo AUD baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti isa filachuun dirqama keessan ta'a jechuudha. Isarratti immoo akkuma filattaniin immoo maaltu gargar baafachuun dirqama keessan ta'a. Yeroon asirratti isin agarsiisu beezii fi meejarii isa jedhamu kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti beeziin keenya maalidha? Great Britain Pound yookaan inni jalqaba irratti sochaanu abbaa manaati jechuudha. Abbaa bootaa kanaati jechuudha. GPY inni GPY kun immoo yookaan birriin Jaappaan kun isa faana walitti kan hidhamedha jechuudha. Kanaaf inni JP'n kun Great Britain Pound kun beeziin naa ta'u inni kun immoo hidhatti isa hidhamedha jechuudha. Lakkaa kanattidha. Isaan kana gidduuttidha kan tireedii nuti goonu jechuudha. Kanaaf isa dirqama beekuun dirqama ta'a jechuudha. Itti fufuudhaan illee wantoota nuti beekuu qabnu keessaa inni lammaffaan immoo PP'dha jechuudha. PP jennu point percentage jennu kanadha jechuudha. Innis maali garaagarummaa asii iddoo kana lakkoofsonni kun isintti mul'atu natti fakkaata. Kanaaf garaagarummaa kanaa fi garaagarummaa kana gidduu kan jiru PP jedhama jechuudha. Asiitii hangasii kan jiru. Waan fakkeenyaaf iddoo kanatti 198 tuqaa lamaa kaasee amma 198 tuqaa tokko garaagarummaan kana jidduu jiru PP jedhamee waamama jechuudha. Inni asitti jennu PP 10, 20, 30, 40 jenneetu lakkaawwachaa deemna jechuudha. PP kana gargar baafachuu qabdu jechuudha. Loot saayizii kan jedhamu illee jira. Loot saayiziin immoo maalidha yeroo jettee ilaaltu amma fakkeenyaaf asuma irratti illee PDF kanarratti illee kan isin qopheesse kan isin agarsiisu PP jechuun amma fakkeenyaaf kun yeroo USD irrattidha. Innis yeroon tokko tuqaa 0.50dha. PP'n garaagarummaa kana gidduu jiru meeqadha jettee yoo yaaddu asitti immoo tokko tuqaa 0.51dha jechuudha. Inni garaagarummaan kana gidduu jiru PP meeqadha? Asitti 50dha. Asitti immoo 50dha.
Kanaafuu garaagarummaan kana gidduu jiru PP tokkodha jechuudha. PP jechuun kanuma jechuudha. Kanaaf akka dabalataatti illee wantoonni isin agarsiisu ni jira jechuudha yeroo gara istiraateejii keenyaatti seennu jechuudha. Inni sadaffaan immoo asirratti kan nuti beekuu qabnu loot saayizii yookaan immoo akkaataa nuti amma barbaanneen itti seenuudha jechuudha. Binnee gurguruudha jechuudha. Fakkeenyaaf duwwaa tokkoon bituu dandeenya. Duwwaa tuqaa tokkoonis shaniinis kudhaniinis digdamaanis dhibbaanis amma humni keenya nu eeyyame bituu dandeenya jechuudha. Inni kun lootii inni jennu kan ibsu qarshii keenyadha jechuudha. Qarshii nuti achirraa qabnu hangamiin bituu dandeenya isa jedhuuf amma fakkeenyaaf yeroo fi USDT yoo bituu barbaanne amma fakkeenyaaf nuti of harkaa qarshii yeroo USDT fi terminaala isaa yeroo gara sanatti deemnu amma fakkeenyaaf asirratti maalloo agarsiisaa kana yeroo bituuf jennu iddoo nuti amma hunditti guunnu ni jira jechuudha. Eksiin asirratti siin agarsiisas. Na 0.01dhaan binna taanaani ammasuma PP as jiruutiin kaalkuleetii ta'eetu amma hundi nuti bu'aa buufannu nu kenna jechuudha. PP'n keenya fakkeenyaaf asirratti tokko tuqaa 1400 kaasnee amma tokko tuqaa 1580 tokko tuqaa 1583 tuqaa kan jedhu kanatti yeroo laallu PP walakkaa kana jiru kaalkuleetii ta'eetu amma hundi galluuni piroofitii keenya nu ilaalama yookaan kan nuti bu'aa buufannu harkamatti argama jechuudha. Akkasumas immoo yeroo nuti asii gadi amma fakkeenyaaf seelii jennee seennu inni baay'ee ta'a taanaani stoop loss jedhamu sanan keenya taanaani ammanuma immoo kasaarraa jechuudha. Kanaaf ogummaa fi beekumsi isaas hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf loot saayizii jechuun maal jechuudha? Qarshii nuti ittiin binnuu fi ittiin gurgurru qarshii keenya agarsiisaa jechuudha. Namoonni baay'eellee deemuu yaaltanii ta'uu danda'a. Achirratti illee ilaaluu dandeessu. Anillee isin agarsiisaa jechuudha yeroo gara bituu fi gurguruutti seennu jechuudha. Laayivii wajjin tireedii goonaa jechuudha. Inni afuraffaa immoo asirratti ispiriidiidha jechuudha. Ispiriidii jechuun immoo birookarichii kan isinirraa fudhatudha. Akka dallaalaa akka intinitti jechuudha. Akka amma hundi isin galtaniitiin duwwaa tuqaa seentu taanaan innis hanga sana isinirraa kutataa jechuudha. Ispiriidii jechuun isadha jechuudha. Birookariin kan isinirraa fudhatudha jechuudha. Inni sadaffaa inni arfaffaa immoo maalidha? Marjiinii jechuudha. Inni kun immoo liqii isinii liqeessu jechuudha. Baankii birookariin keessanii akkam hammam isinii liqeessuu danda'a? Hammam argachuu dandeessu? Hammam bu'aa argachuu dandeessu? Isa jedhu irratti kan inni isinii kennudha jechuudha birookarichi ofiisaarra. Kanaaf marjiinii jechuun isadha. Marjiinii fi isinii garaagarummaa baay'ee hin qaban. Marjiinii fi marjiin stoop loosiin jedhamu kun garaagarummaa baay'ee hin qabanii kana hubachuu qabdu jechuudha. Inni guddaa fi inni barbaachisaa ta'e immoo baay'ee yeroo baay'ee baay'ee kan irratti kasaaraa jiran beekumsa isaallee qabaatanii baay'ee kan irratti midhamaa jiranii waan kana beekuu dhabuu isaaniitiin riiskii maanaajimentii akkaataa kamiinitiin of to'annaachi keessatti haala kamiitiin raawwachuu dandeenya akkaawuntii keenya irratti akkaawuntiin qarshii qaburraa taa'ee haala kamiitiin parsantii meeqaan bu'aa argachuu qaba parsantii kamiin immoo kasaaruu qaba yoon kasaarellee yoon ani analysiin jedhee opposite direction illee deeme haala kamiitiin ammam kasaaruu danda'a seedu gargar baafachuu dhabuudhaan jechuudha. Isas viidiyoon isin hojjedha garuu kanaafuu haala jiruutiin wantoota kana seeraan hubannoo qabachuu qabdu jechuudha. Tireeditti galuun dura kanaaf haala kamiitiin stoop loosii keewwannaa haala kamiitiin teek piroofitii illee keewwannaa isa jedhu seeraan wajjin ilaallaa jechuudha. Gara intinitti deemneetu gara terminaala keenyaatti deemneetu kanaaf leevareejii jechuun immoo inni dhuma leevareejii jechuun immoo maalidha? Qarshii birookarichiin liqeessuu danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti yeroo isin ibsu leevareejii atamma qarshii 10 yookaan 20 dhibbas qabaachuu dandeessa achirraa. Garuu leevareejii nati fayyadamtu tokkootii 20 tokkootii 30 40 50 60 70 dhibba kuma lama dhibba lama dhibba sadii kumallee ta'uu danda'a leevareejiin achirra jiru jechuudha. Ati tokkootii dhibba fayyadamta taanaanii inni qarshii ati fayyadamtu irratti yoo stoop loosii kee yookaan
kasaaraa keessa galtellee iddootti inni sappoortii godhu jira jechuudha. Leeveleejii kee ammumaatti guddisaa deemtu waan inni sii liqeessullee hir'isaa deema jechuudha. Atama qarshii 10 qabaattee leeveleejiin kee akkamidhaa tokkootii 100,000 ta'etu akka nama birrii 100,000 qabutti tireedii goota jechuudha achirratti yeroo inni sii liqeessu. Amma tokkootii amma 200 yoo goote akkasuma jechuudha. Dhumarratti garuu stoop loosii kee yookaan kasaaraa keessa yeroo galtu $5 10 ta'uu danda'a. Haala ammaawuntii keetiin innillee sii liqeessuu danda'a jechuudha. Haala leeveleejii kee filatteen innillee sii gochuu danda'a, sii liqeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf maaltu nu barbaachisa jechuudha achirratti dirqama wantoota kana beekuu qabna. Jalqaba irratti haala kamiitiin birookarii filannaa, itti aanuudhaan wantoota achirratti nu barbaachisan loot saayiziin jira, piippiin jira, ispiriidii jechuun maal jechuu akka ta'e isaan kana seeraan hubachuu qabna jechuudha. Maaliif yeroo binnuu fi yeroo gurgurru achuma irratti kaalkuleeshinii isaa haala kamiin hojjetama ta'e hubachuun dirqama waan nuti ta'uuf jechuudha. Inni dhuma riiskii maanajimentii gochuudha. Haala kamiitiin riiskii keenya teekii gochuu dandeenya. Inni dhumarratti jiru immoo akkamittiin aanaalaayizii keenya hojjenna gabaa irratti. Wantoota lamatu jira nus. Wantoota lamaan kana keessaa inni tokkoffaan teeknikaal aanaalaayizii jedha. Akkamittiin teeknikii keenya yookaan intini keenya muuxannoo keenya fayyadamnee akkamitti karaa keenya waan kana aanaalaayizii irratti hojjenna isa jedhudha. Inni lammaffaa immoo fandaamentaal aanaalaayisiidha jechuudha. Fandaamentaal aanaalaayisii immoo akkamitti iddoo oduun guyyaa guyyaatiin ji'aan torbeedhaan bahu akkamitti duukaa buunee maal ta'uu qaba yoo maal ta'e maal gochuu qabna isa jedhu iddoo itti hubachuu dandeenyu forex factory irratti isin agarsiisaa jechuudha. Isaan kana erga hubanne booda wantoota kana dirqama waan nu barbaachisaniif jalqabaa kaasee innis ani kan kiyya keessa wantoota ani fayyadamin keessa 5 fayyadameera. Garuu kan achi keessaa natti tole FBS jira, deriiviin jira, akkasuma maarkeetiin jira, XM jira. Achuma itti fufeen immoo XNS illee ilaaleera jechuudha. Wantoota kana keessaa namoota jalqabarraa jiraniif kan rikoomaandii godhamu akka isaan illee hubatanii intini godhanii rakkoo biraa keessa illee kan galle miiseejii nootifikeeshiniin kan ergu limit illee kan gochuu danda'u XNSdha. XNSin immoo $10 irraa kaasanii diipoozitii gochuu dandeessu. Kanaaf ani akka kiyyaatti waggoota baay'ee achirratti tireedii kan hin gochaa ture XNS irra waan ta'eef XNS fayyadamuu hin dagatina. Inni lammaffaa immoo akkamittiin waan kana banachuu dandeessu jedhee isa jedhamudha. Wantoota asirra jiran muluu isaa attaachiin isinii godha. Kanaaf PDF kanallee achuma irratti isinii godha. Duukaa bu'uu hin dagatina. Viidiyoo itti aanutti haala kamiin maaliif ilaaluu dandeenya? Sappoortiin maalidha? Rezistaansiin maalidha? Sappilaayinn dimaandiin maalidha? Haala kamiitiin istiraatiijii mataa keenya diivilooppii gochuu dandeenya? Maarkeeticha akkamittiin hubachuu dandeenya? Yeroo ba'uu fi yeroo bu'u maal ilaaluu dandeenya? Isa jedhuu fi istiraatiijii mataa kiyyaallee hunda isiniin agarsiisa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif waan duukaa buutaniif galatooma.